ሰሪ መጥሽ ማለት ነው። ሰሪ መጥሽ ማለት ሰሪ መጥሽ ማለት ነው። አስጠርተኝ ማለት እኔ ብሩክ አይሚ ልቀቂኝ ማለት ከአንተ ውጭ ምናምን ማለት እኔ አስጠርቼሻለሁ። አዎ አንተ አስጠርተኝ ነው የመጣሁት። እንዴት አላስጠራሽም? እሱ ከኔ ጋር ምን ጊዜ እያሳለፈ ነበር። ጊዜም አልነበረው። መጎዳት የለባትም የልጅ እናት ነው። እኔ ማበዲኖ ቂመሜ እጄት ማበዲኖ ወደ ብሩኬንዱ ዱጋረቢያማ ማበዲኖ መሳኖ ሰዲ ብሩኬን ጩጋራ ሉቄ tokko harkisaa tokkon tahaa tokko yeroo tokko qabu dhaqee tokko xarbeezaa irra tahaa. Min ishaalenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kee qaqqaaliiwwan masaal kee rakka booltan nagaa keessanii bakka rabbi nagaan oolfatee waytii kanaan sin geette isin jedhama argettanu bakka isin dhibboota nagaa biraaman orbisee haa jiraatan jecha viidiyoon guyyaa irraa fataa balan isin godinatti fakkaata wallaahi billaahi nan kolfee burraati jechuudha. Pirankii jarri kun hojjetaara nu miidhaaf mataan isaan harkaa bade. Pirankiin jara kana pirankii Abrish garuu immoo dhugaa dubbachuuf Ayimeenii fi Burukeen bakka Abrish hin geenye bakka Abrishii fi Urutaa hin geenye jaallattuun jibbitan Abrish Burukeen Abrishii fi Urutaa warraaf abbaa manaadha waan ta'eef waan fedhan hojjechuu danda'anii dubartii biraan fedhan galchuudha. Isin immoo ganaa fi qireenyaadha malee wayin wal fuutanii waan ittiin gallee qalabatii walirraan qabdanuu jaarsa ergatanii qabdan jechuudha. Buruk Abrishii Urutaan immoo abbaa ilmoo siitii jechuudha. Hamma jarri wal dhiifnee minaamini jennee waraqata walii kennanii mareellaa moo mireellaatiin jettan hamma dhuftee lafa qabattee jirti jechuudha. Kanaaf immoo diraamaa keessan atuu qoccanii bareedoodha. Booddee siin qoccaa dhugaa rabbi dubbachuuf. Har'a Burukeen amma Ayimiidhaan bayi minaamini jedhaa ture isaaf amma ijoolleen dargisu. Maaliif kan jarri hojjetaadhaan diraamaadha waan ta'eef bakka jira miti dhugaa dubbachuuf viidiyoo guyyaa irraa keessa barumsa sirriitti fudhattan namni dubartii lama fuudhee akka inni maraatuu ta'u dubartii lama namni fuunaan jedhee maraata isii kanaan bayi jennaan hin baatu isii kanaan bayi jennaan hin baatu maaliif jennaan rakkoodha waan ta'eef hamma san yaadadhe Burukeen gisee tokko qabee gad harkisu tokko ol deebitee teessi gisee tokko qabu tokkoon teessi. Ayimiin anaa wajjin murtii gisee yeroo gaarii dabarfataa rasii maaltu fidee ankootis sitatiidhaan garaa taa'eeraa jedhatti Ayimiin kan kee mojjee lama mojjee tokko booddee dhufa isiin kun ulfaa intuqini jedhaara Burukeen ulfataate karaa ulfaa masiin deessuutti teenyee eegganna isin wal lolnaa kan dhuftanii Burukee Ayimiin akkanatti maddii wal qabdanii dhuftanii kaataniiti moo ulfaa balaalala kaballaa tokkotti kennan ijoollee kanatti edekkoo Burukee irratti intinaa baname rasaasa wabbaname burraa irratti jechuudha wallaahi billaahi. Miidiyaan guutuun garabaxamee maatiin isaa nafne haati isaa nafne jechuudha. Arrafamaa bule maaliif jennaan maal hojjetanii ijoollee yaa'uun hojiin waan ta'eef duddubbatti deebi'uutti hin qaban fuulduratti deemu malee tokkoon dhugaa dubbachuuf laaluu dhiisuu wayya deemanii arrabsuudha jechuudha. Isa zaqalzaqxanii yoo rafan noo problem isa zaqalzaqxanii miidiyaati jechuudha. Haati isaa garuu haati namaan arrafamtu haati namaa kabaja qabdi. Namni garuu haadha ofii kabaju haadha namaan kabaja namni haadha ofii kabaju immoo haadha namaan kabaju tunumayyuu namni abbaa ofii kabaju abbaa namaan kabaja. Kanaafuu kabaja barbaada jechuudha. Ayimiin immoo tisheertii Burukee uffattee dhuftee kaateetiyyuu nu lolta. Tisheertii Burukee uffattee dhufte maa badiinoo.